Irraa naati baatee bareedinatti ta'in naan beeku na jala deemtee aga xumuraa sireerra nageessite algaarra nageessite achirratti illee narra korte narra ciitti narra akka rabbii jedhii michiyyoo naafi sibiila qabattee isii duubaan natti deemti na dha'uudhaaf akkan hin dha'omne jeenaa haadha baatee tuni ofirraa kaasa narraa ka'uu didde gaafan dhiibee akka teettuu jalaa ka'u ol kaatee ammaas natti maramtee teessi dha'uuf deema seete. Abjuun koo raawwate milkiin koo siin tolee. Ahandar batames nan kaasne mogolee. Baatee sakka turan ni beektaa mire. Arsii turan. Michiyyoo tana Hamzaa mucaa Harargeetii fi Abdulwaahid baalee tokkootu haati baatee hanga piroosesa Kaayiroo ittiin deemtu fixattu si biraa ta'e sunaan jaan. Hayaadhaa jeetiin dhuftee akka kabajaatti gartee na bira teessee wal bira jirra. Guyyaa sadii as na bira turteeti kaatee deemte karaa Arsiidhaa naafiin Arsii ganda isaanii saguree jirti asalla. Deemtee achi guyyaa haga guyyaa shanii moojaa ta'anii dhufan nyaatallee qabatanii warrillee guduunfaatti kennee caccabsaa fi waan silaa namni gizee nama galchu intala galchanii itti kennanii kaanii dhufan. Naafiin michiyyoo takka ta'a Arsiidhaa agartee Dubaay irraa dhufte adaadaa isii dawwalee akkuma haadha baatee itti kennan natti kennan kanatti wanni illee eenyu michiyyoo ta'illee na kennanii mana hidhaa ji'a lama bultee turte gaafa gartee kun ijoolleen koonsartii achi gootu koonsartii sanirra qabamte michiyyoon tun Dubaay keessatti. Qabamtee guyyaa baatii takka mookara achi keessatti hidhamtee kaatee dhufte waa takka malee qarshii harkaan qabdu hangaan maallaqa madaamirraa fudhadhee sitti ergutti rabbumaa jecha birannaa qabii naan jette tole jeetiin mana keessummaa jira mana kiyyaafe kanaafi duraan mana tokko qofa qabna turre. Gibbii guutuu kireeffannee jirra mana nama keessaa baaseetiin mana duraan gartee namni illee nu qoomate maaliif nama mana keessan fiddanii mana qophaan gootanii fi jaanii. Tole jeetiin mana qophaa geessineef san michiyyoon achiirti. Amma guyyaa silaa naafiin faan dhufan kana michiyyoon tun birriin ergameef. Naafiin dhufte jee michiyyoo tana bakkaan geessuniin qabaatee isu malee eega. Niin eegee ni dhufte michiyyoo tana asitti harkite naafiin na qomatte. Eenyu dhufee isaa dhuftee naan jette. Dalagaan xiyyatu ni gaana waan kana michiyyoon tun dhufte mana kana jirtiin jeen tole jettee teessee jechuudha. Amma haati baatellee ni lolte naafi wajjin. Yaa haadha baatee michiyyoon turillee akkuma ati dhuftetti dhufte laaqana amma ganama bullee ganamaa beekadhu. Haati baatee galgalallee akkuma anjamaa gootee warri naafii si qomatee jira. Siillolee jira. Maaliif kadirin dhufin jaanii naan jette. Bilbiltee maatti ni mindhamne kun mana san dhufu haadha manaa ta'etimi. Haadha manaa fi yeena dhaggeeffadhu. Dawwalee ittiimu kana namni dhufu michiyyoo san qofaami. San duraas nama sadi faa dhufe michiyyoo jimmaa takka viidiyoo waraabee feesbuuk irratti illee gallakkisee yookaan argitu ta'e. Sanfaan carqii hin qabdu. Har'a haadha baatee taabbaa qabdu ta'u obboleessa Finfinnee keessaa qabdu dhiisi. Taabbaa kun Arsii guutuu gosa qabdu dhiisi. Michiyyoon umaan qabne sanuu mana kiyya nama dhufte reedii kiyya dhaggeeffadhu. Haadha baatee taarraan tana birrii ana caalaaf si caalaa qabdu dhiisi. Tagartee namallee ana caalaa qabdu dhiisi. Michiyyoon umaan qabne tanii feesbuuk irra gallakkise tajimmaata kunoo carqii takka osoo hin qabatin madaamiisi halkan achi buuftee viidiyoo waraabee argitan kunoo torbaan hin geenye michiyyoon sani. Sanuunuma dhuftee jechaadha. Ammoo ani waa hunda haasa'uu hin barbaadu. Haadhi baatee ture osoo tattaa'u jirru ganama laaqana kenniifiin jeen haadha baatee yoo gartee maaliif naafi mufattee jirti natti. Michiyyoo tana agabuun ol cinaadha. Laaqana kennaafiin jeen michiyyoon bakka biraatii ijoolluma Arsiiti. Ani riifuu naafi eeggadhaa maal kennaafi jette haati baatee tole jeen itti dhiise hanganumatti naafiin jeen michiyyoo tana yoo dubbatte ammaan booda bishaan kiyyaa fi kee dhumateen jeen akeekkachiisaafin jedheen malee wanna dhugaatiif illee hin jenneenan. Akkuma isiin michiyyoo sanitti hin dubbanneef hin barbaade maaliif namni kun sadaqaa kadhatu mana kee hin dhufu yoo xiqqaate hojii walitti isin fida. Atillee irraa fayyadamta namnillee irraa fayyadama. Osoo fira as keessaa qabanii wanni si bira dhufuuf namni halqillee qabatuu ni danda'a. Ammoo birrii harkaan qabu namni waan mana qabnuuf osoo taaskii meeqa jirtu nutti dawwalan. Michiyyoo tanatti hin dubbatiniin jeen hangaan an dhufu dalagaaf hin deema. Hayyee masruufa fidiin aan jette. Hooda jeetiin birrii 300 kenneef naafidha. Haati baatee tana keessa birriin 300 maal gootiifi jetti. Kanan naafiinu birriin 300 maal naa gooti hin jenne. Isii duraa hubadu birrii 3 kenneefiitiin gartee wanni jedha akkamii jennaan amma deebiteeti haati baatee wanni keessan bishaan keessan karaa deemuuf dhumataa jette. Nama biddeena kiyyatti seenuun fadhu micayyoon tun biddeena yoo dhufte biddeena kiyyaaf dhufa malee waan biraatiif hin dhufu biddeena kiyyaaf dhufa haadha baatee ani wanti hin jee deebitee waan biraa dubbatti
wanni san of akkana godhu jeetiin waa deebise naafiin haadha siitiin waa jedhe seeteeti naa deebiste naa deebisnaan haaree jaartiin na jala deeffatti jedhee dhugaa naafiin takkaa na jala deeffattee hin beektu dhageessanii wannuma haati faatee akkasitti afaan isii afaan dubbattee akkasitti itti mimmeessitee dubbii wanni jetteef malee naafii niin tumadhaniin arrabsa guyyaa tokko naafaan deeffattee hin beektu arra ajaa'iba nattee namarra waan haa deebistaa jedhee ka'ee gaafa niin dhawa jeettichi beeku haati faatee nu jidduu seenti tole jeetiin irraa dhaabbadhe yoon sobee kun hojimaa kana afaanii qabaa kagalaa tole jee walqabni amma naaf illee gaafa walqabnu irraan dhaabbannaan haati faatee ni bareedinatti ta'in naan beeku na jala deemtee aga xumuraa sireerra nageessite algaarra nageessite achirratti illee narra korte narra ciiti narra akka rabbii jedhii michiyyoo naafi sibiila qabattee isii duubaan natti deemti na dha'uudhaaf akkan hin dha'amne jeenaa haadha faatee tuni ofirraa kaasa narraa ka'uu didde gaafan dhiibee akka teettuu jalaa ka'u ol kaatee ammaas natti maramtee teessi dha'uuf deema seete anammoo sibiila naafiin isii duubaan na dha'uu deemtu kanaan baqachuu deema haganuma naafillee alatti kuttee jalan fiiga gaafan juna qaba abalee of harkaa baasee jechuudha ammas deebi'ee achi gaditti ammas na jala dhufnaan asittillee of jala hambise ana achi yoo ani haadha faatee akka isiin jettu arsii mee rabbii jedha rakkuma sodaadhaa jara keenya haati faatee ijoollee dhaa'inani darajaa torbaffarraa otoo arsiin akkana jeennatumaa haga jalan na gabbuusee jettee himatti jara keenya booyaa mee ani kuni amma ati ka jettu yeroo amma ofirraa dha'u kana akkasiin na jala haftuuf malee lola aarii isirraa qabaadhee yookaan immootu aarii maali walirraa qabna kun sunjeebii wal lolaa jirra reetii kiyya aarii tokko walirraa hin qabnu alaabaati faate nagallakkisiidhaani naabii jalaan deemuu fedhe naabii jalaan gabba'uu fedhe isiin ammoo natti himtee bar ani naabii miita jedhee si qabee naan jette anammoo miira keessa galee jaartiin jan namarra na dha'uusaniifi waan hin takkaa naaf irratti harki sibiila qabattee na jala fiiguusiisan na aarse dhuguma rabbitti reedi amma dubbii san fixattanii sun darbite miitullee keerifis gootu gaarifis gootu akka amma jettuufis gootu dubbii san xumurattanii guttanii jettan waan sana ni quba qaba jaagama jalaatiin hanga haadhafaate tasgabbeessu bakka amma qubatte tana hunda hanga bilbillee qubachiisu waan ani miidiyaa tasbeen dubbanne mala sigalee waan nama dhuunfate waan ta'eef jalaan xumura haadhafaate illee tasgabbee gurballee ayyee miidiyaa irratti uummanni egaa caafii qabatee ni haasa abbaan fedhe galee namni miidiyaa kana ni dubbata walaakin isin deebitanii amma dhimma dhuunfaa keessanii kan gama jalaa kanaan xumurachuu dandeessan sagaleen jee jirtisa ni jirti sagaleen reedi dubbadhu siifin deebisa kanallee dubbadhu so erga waan san xumurattanii waa'ee miidiyaa dhabbaan fedhe gadii akkana ta'e arsii tume shawaa tume maalii waa jedhan sun waan miidiyaa ajandaadha dhimmi miidiyaa sun eega jalaan isin fixattanii isinii bar murteessan deebitanii asitti isin immoo jaarsaaf jaartidha namni jaartii ofiin mareeffata rakkoon qabu inni arrabsallee homaa rakkoon qabu walloltanii ummataaf akka dhiyaanaatitti yookaan akka irbaata dhiyeessitanii maaf ummata shoror keessan maaf ofis marachitan fakkeenyaaf ofiisinii ajjeesuu nuun jette nu of nu ajjeesuu keessan namni waan baay'ee dubbachuu danda'a waan san garuu namni kan dubbatuuf isinirraa madda xiqqoo wayii qabatee guddoo godheeti so tanallee akkasitti dubbachuu qabda hundaafuyyuu isin sadarkaa tana maaltu isin fide akka dhuunfaa kiyyaatti gaafisiin fakkeenyaaf amma akka ati reefu